Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Nagaa faraarri jaalalli Kiristoos isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Nagaa keessanii nagaa kootii galata Waaqayyoo. Arras akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti mata duree ergaa gabaabduu qabdu wajjiniin ilaallee darbina. Mata dureen kunis bifa dubbifamaatiin isinii dubbisa. Kottaa akka namaatti haa jiraannu mata duree jedhudha. Kottaa akka namaatti haa jiraannu. Leenci mootiin bosona tokko osoo daawwannaa irra jiruu bineensonni kaan hundinuu akka isa sodaatanii fi isa jalaa baqatan hubatee erga kana hubatee booddee sagalee isaa ol kaasee boo'ee boo'ichi cimaan isa bosonaa keessaa dhagahameen leenconni dubartootaa fi ilmooleen hedduun ariitiidhaan gara isaatti dhufani. Sana booda leencichii fi warreen kana gidduutti haasofni armaan gadii taasifame. Boo'icha kee dhageenye kanaaf hundi keenya balaa irraa si oolchuuf dhufne jedhani. Galatoomaa, ani balaa kamiyyuu keessa hin jiru. Ani mootii waanan ta'eef bineensonni hundi haa sodaatanu. Garuu yaada isaaniif dhiyeessuu barbaadeenu jedheeni. Maal inni seetanii akka namaatti haa jiraannu. Akka namaatti akka hin jiraannee fi garuu maaltu nu hanqataa? Qaamni keenya cimaadha. Bosona keessaa bakka kamiyyuu bilisaanii deemna. Wal hin filannu. Walii hin nyaannu. Yeroo hundumaa waliin hojjenna. Adamsinee kan arganne maanguddoota, dhukkubsatootaa fi xixiqqoo jennee osoo wal hin qoodini waliin qooddanna. Amaloota ilmaanii namootaa keessaa muraasa kana ni qooddanna ittiin jedhe. Seenaan kun qulqulluu Yohaannis Kiristoosiin kan barreeffame yoo ta'u, ilmaan namootaa sadarkaa namummaa irraa gadi bu'anii akka bineensaatti illee jiraachuu dadhabanii ittiin barsiisuuf ture. Macaafni qulqulluun dadhabbii fi cimina saree irraa akka barannu akkasumas bineensota bosonaa kan akka leencaa irraa illee waltumsuu fi tokkummaa akka barannu nutti dubbata. Bineensonni sun adamsitoota tahaniis wal nyaachuurraa waliin hojjechuu, nuti garuu nama taanee dhalannee akka namaatti jiraachuun nutti ulfaatee miirri namummaa nu keessaa badeera. Nama taanee dhalannee nama illee fakkaannee jiraachuu dadhabnee dubbannee wal amansiisuu ni dandeenya ture. Garuu kana gochuurraa wal arrabsuu filanna. Waliin nyaachuurraa wal nyaataa oolla. Qooda waliin duuluu wal irratti duulla. Qooda wal jaallachuu qabnu wal jibbaa oolla. Amma bineensa illee tokkummaa hin qabnu. Walii hin kabajnu, walii hin sodaannu. Gadi namaa nu gammachiisa. Rakkina namaatti kolfina. Jireenya dhuunfaa keenyaa malee rakkinni isa kaan dhibamuun kan biraa nutti hin mul'atu. Jireenya akkasii dabarsinee akka namaatti of lakkoofna. Garuu kun hanga yoomiitti? Yoom nama taanaa? Yoom akka namaatti jiraannaa? Akka namaatti akka hin jiraanneefoo maaltu nu hanqisaa yookaan maaltu nu hanqataa? Mata duree kana jalatti kottaa nama taanaa waan jedhu jalatti ergaa guddaa wanta nuu qabdudha. Waaqayyo hundumaa irratti nu haa gargaaru. Kan itti aanu immoo namni nama caalu eenyu? Mata duree jedhudha. Namni nama caalu eenyu? Nama Baalchaa jedhamu kan baay'ee of tuulu tokkotu ture. Innis Baalchaa, anoo maalan wallaale? Waan hundaa beeka. Eenyu na caalaa? Eenyutu hamma koo gahaa? Jedheeti fokkoraa deema. Osoo deemaa jiruu nama tokko argee, si aabbee eenyu na caalaa? Jedhee gaafate. Maaltu hamma koo gahaa? Ani waan hunda beeka jedha. Waaquma waan hundaa beektaa jedheeni. Baalchaan eeyyee waan feete beeka. Waaqummaa eega waan hundumaa beekte gaaffii tokko si gaafadha naaf deebisi kaa jedheeni.
Baalchaan gaafadhu garuu waa waliif galuu qabna dura waaqumaan rakkoo hin qabu waliif galla waan barbaadde gaafadhu jedheen. Baalchaan tole gaaffii kee siifan deebisa isa booda sin ajjeesa yoon dadhabe immoo situ na ajjeesa jedheeni. Waaqumaan ni ta'a dhaggeeffadhu kaa jedheeni. Baalchaa dafi kaa haabbee daqiiqaa muraasa booda lafa kanarraa dhabamta ani maalan wallaalee miti ittiin jedhe. Waaqumaa tole gaaffiin jalqabaa bineensi bineensa caaluu maal jedhama jedheeni. Baalchaan buuf leenca leenca maaltu caalaa dafii lafan siliccisiisa ittiin jedhe. Waaqumaa hin arganne Baalchaa ittiin jedhe. Baalchaan himii akkamitti ittiin jedheen. Waaqumaan meerre sirrii miti hin arganne ittiin jedhe. Baalchaan tole guyyaa tokko qofa naaf kenni ittiin jedhe. Waaqumaan tole gaaffii lammaffaa biyyi lafa caalu eessaa ittiin jedhe. Baalchaan Finfinnee yookaan Adaamaa yookaan Ameerikaa ittiin jedhe. Waaqumaa hin arganne gaaffii sadaffaa dhaggeeffadhu namni nama caalu eenyu ittiin jedhe. Baalchaan ulfaataa utaalaan ana kaa aabbee ittiin jedhe. Waaqumaan hin arganne waadaan keenya haa kabajamu ittiin jedhe. Baalchaan hunda isaafuu guyyaa tokko qofa naaf kenni. Waaqumaa tole beenu boruu garuu qophaayi kottu ittiin jedhe. Baalchaan hin yaaddahini boolla siif lakkaa'een si eegaa itti lixuu duwwaadha ittiin jedhe. Waaqumaa yaa ta'u beenuu boolla namaaf qotanitti ofumaa awwaalamuunis jira jedheeni walitti dhaadachaa gargar bahuun kutaa lammaffaa. Baalchaan luba karaa deemu tokko argee. Baalchaan luba karaa deemu tokko argee. Baalchaa lubbuun jiraachuu ni barbaaddaa jedhe. Lubnis nagaan siif haa ta'u mucaa koo jireenyi waaqayyoodhaan ittiin jedhani. Baalchaan haa ta'u isa waaqayyo ta'uu isaa ni ilaalla amma dafiitii ofis oolchi anaanis na oolchi ittiin jedhe. Lubni oolchaan waaqayyodha maal rakkattee mucaa koo ittiin jedhani. Baalchaan dafii gaaffiin si gaafadhu naaf deebisi ittiin jedhe. Amma dhaabbadhu kaa maaf oliifi gadi taata. Baalchaa amma dafii gaaffiin si gaafadhe naaf deebisi. Amma dhaabbadhu kaa maaliif oliifi gadi taata ittiin jedhe. Lubni mee jedhi kaa waaqayyo beekaa ittiin jedhani. Baalchaa isa waaqa jettu kana mee na dhaggeeffadhu bineensi bineensa caalu maal jedhama ittiin jedhe. Lubni ilaa mucaa koo bineensi bineensa caalu mixii yookaan goondaadha. Maaliif seete tokkummaan jiraatu bishaanumallee wal qabattee ceeti malee kophaa hin ceetu. Kanaaf bineensi bineensa caalu mixii yookaan goondaa ittiin jedhani. Baalchaa tole inni lammaffaa biyya caalu hoo eessa ittiin jedhe. Lubni gaaffii bareedaadha ilaa biyya caalu Yerusaalem ishee samiiti iddoo boqonnaa jireenya bara baraa kan taate ittiin jedhani. Baalchaa gaaffii isa dhumaa dhaggeeffadhu na oolchuudhaaf jirta namni nama caalu hoo eenyu ittiin jedhe. Lubni namni nama caalu nama dubbii dhiisudha mucaa koo ittiin jedhani. Baalchaa beenuu nagaan dhaqi nu lammanuu oolchitee ishee sanammoo nan argadha afachuu ittiin jedhe. Kutaa sadaffaa Baalchaa dhaadhachaa halaa dhufaa eessattan isa arga jechaa osoo deemuu waaqumaa argataa si haabbee waaqumaa argatee si haabbee kottumee har'a siif dhumatte jedheeni lafa lakkaaha. Waaqumaa anaaf immoo siif dhumee ittiin jedhe. Baalchaa dhiisi hamma gaaffii kee itti fufii daqiiqaa muraasa booda ittiin jedhe. Waaqumaa tole gaaffii
gaaffii jalqabaatti kaasee hanga sadaffaatti tartiibaan gaafataa erga hundumaa deebisee fi booda namni nama caalu nama dubbii dhiisu erga tahee na dhiisi jechuun xumurame. Maal hubatte sihoo namni nama caalu eenyu? Dilbata dhiifamaa qabaadha. Ameen. Galanni Waaqayyoo fi teessoo haadha isaa ulfaataa fannoo isaaf haa ta'u. Wanta guddaa akka irraa barannu abdii guddaan qaba. Dubbii gabaabaa ta'ee dubbii hejjoo fi wanta mata duree wanta barbaachisu wanta of keessaa qabudha. Waaqayyo gooftaan hunduma keenya namatti jiraatu nu haa taasisu. Ergaa gabaabduu kanarraa wanta baay'ee akka barannu wanta baay'ee akka hubannu abdii guddaa waan hin qabuufiniyyuu bifa barreeffamaatiin isiniif dubbise. Waaqayyo hundumaa keenya haa gargaaru. Ameen. Inni itti aanuu fi inni sadaffaa immoo haaruu maaliif namni yeroo haaruu maaliif hiyya? Yookaan yeroo haartu maaliif hiyyita? Yookaan yeroo haarru maaliif hiyyina? Abbaan maanguddoo hamshaalli tokko duuka bu'oota kawaalaa keessa jiran walitti qabuun akkas jechuun gaafatanii. Yeroo haarru maaliif hiyyina? Namoonni yeroo haaran maaliif walii isaaniitti hiyyu? Duuka bu'oonni daqiiqaa muraasaa fi erga cal jedhanii yaadanii booda isaan keessaa tokko ka'uun yeroo haarru of tasgabbeessuu waan hin dandeenyeef ni iyyina jedhee deebiseefi. Abbaan maanguddoon itti fufanii namni si faana jiru si maddii osoo taa'ee jiru maaliif itti iyyita ree? Sagalee gadi qabuun walii dubbachuun wanta hin danda'amnedha. Yoo haartu maaliif nama biroo irratti iyyita ittiin jedhani. Duuka bu'oonni tartiibaan ka'anii wanta isaanitti fakkaate hunda deebisanii. Haa ta'u malee dubbiin duuka bu'aa kamiyyuu abbaa maanguddoo abshaala kanaa waan garaa hin geenyee fi gaafficha ofii isaanii akkas jechuun deebisanii. Namoonni lama yeroo haaranitti lapheen isaanii baay'ee walirraa fagaataadha. Fageenya kana hir'isuuf maal dhagahuuf immoo dirqama hiyyuutu irra jiraata. Wal dhaga'uuf immoo dirqama hiyyuutu irra jiraata. Hanguma lolli isaanii dabaluu walii irraa fageenyi bal'inaan waan uumamuu fi wal dhagahuu fi irra caalaatti iyyuun dirqama itti ta'a ittiin jedhani. Abbaan maanguddoon kun gaaffii biraas itti aansuun namoonni lama yoo wal jaallatan maaltu uumama? Walitti hiyyuu irraa sagalee gadi qabuun walitti haasa'uun maaliif yoo anaan jettani? Sababiin isaas lapheen isaanii baay'ee waan walitti dhihaatuu fi fageenyi gidduu isaanii jiru xiqqoo waan ta'uuf baay'umatti hanguma wal jaallatan dhufanii sagalee baasuu dhiisanii asaasuu ni haasa'u. Dhuma irrattis asaasuun iyyuus osoo hin barbaachisin ija walii ilaaluun qofa walii galu. Akkanattidha namoonni wal jaallatan lama kan walitti dhiyaatanii. Yeroo walii falmanittis lapheen keessan akka walirraa fagaatu hin hayyaminaa fi caalaadhumatti jechoota walii irraa isin fageessu hin fayyadaminaa. Sababiin isaas guyyaa tokko wal irraa fageenyi isin gidduutti jiru baay'ee dheerachuu irraa kan ka'e karaan itti naannoftee deebitan isin jalaa bada. Jaalalli akka lapheen tasgabbaa'uu fi jireenya akka kennu yoo taasisu gama birootiin immoo jibbisii akka jeeqamu taasisa. Kanaanis nama biroo kan jibban hundi ofii isaanii ni dhamaasu. Jaalalaan walitti mi'aawan maaltu jira? Jaalalli ati nuuf qabdu kan adda hin cinne kan abbaas kan haadhaas kan haadha manaa fi kan abbaa manaa kan caalu yoo gooftaa jaalala kan hin qabne nu garboota kee fa'isi. Ameen. Ameen. Galanni Waaqayyoof deessuu haadha isaaf ulfaata fannoo isaaf haa ta'u. Hanga bara baraatti. Ameen. Galanni Waaqayyoof hamma yoonaatti isa nu gorse nu barsiise maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Ergoota hundumaa kana keessa wantoota baay'ee nu barsiisu gorsoota abboota keenyarra wanta hedduu irratti kan nu cimsudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hamma dhumaatti nama wal jaallatee cimee jiraate isa waliin jiraate biyya Yerusaalemii keessa nama dhaalu akka nu taasisuuf fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hanga bara baraatti arras yeroo hundumaa bara baraan. Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu.